Tole akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii qoraasuma seeraati qopheessan Leencoo Hasan. Dhimma haala gatii kaffaltii kiraa yookaan liizii ittiin herreegamuu fi raawwatamu bal'inaan isin ibsuuf dhimma kana gadi fageenyaan argachuuf dhimmoota seeraa wal qabatan kamiyyuu argachuudhaaf egaa fuula yuutuubii kana deemtanii warroonni sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun dhageeffachuu, warroonni immoo sabskiraayib gootan dhageeffattanii yaada keessan kennuun sheer gochuudhaan irraa fayyadamaa. Egaa dambii lakkoobsaa 259 muraa 2018 akkasumas qajeelfamni lakkoobsa 7 muraa 2018 dambii ijaarsa seeran alaa dambiin boodaa. Egaa dambiin booda gaafa jennu amajii 24,2005 hanga bitootessa 10,2018 waggaa 13 jechuudha. Lafa magaalaa naannoo Oromiyaa sirna qabsiisuuf bahe keessatti haala gatii kaffaltii kiraa yookaan liizii ittiin herreegamuu fi raawwatamu bal'inaan isin ibsuuf. Egaa iddoon kun iddoo xiyyeeffannoo baay'ee barbaaduudha. Keessattuu qajeelfama lakkoobsa 7,2018 keewwata 12 irratti bal'inaan ka'ameera jechuudha. Akkamitti shallayna? Herreegni isaa akkami? Kan waggaa meeqaati? Waa baay'ee of keessaa qaba. Egaa dhimmoota ijoo tokko lama jennee kan ilaallu ta'a. Egaa keewwanni kun waan kaffalamu foormullaa herreega isaa lakkoobsan kaa'eera waan ta'eef tokkoffaa irratti kaffaltii liizii waggaa 99 argachuudhaaf bal'ina lafaa baay'isuu gatii ka'umsa liizii magaalaa sanaa jechuudha. Kan waggaa 99 bu'uura kanan arganna. Kaffaltii duraa yookaan advaansii peementiin akkamitti argama yoo jenne kaffaltii liizii waggaa 99 baay'isuu parsantii 10 ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti kaffaltii liizii waggaa tokko akkamitti arganna yoo jenne waggaa 60 baay'isuu kaffaltii liizii waggaa 99 hir'isuu kaffaltii duraa jechuudha. Herreega isallee booda fakkeenya fudhannee ilaalla. Kuufama liizii kiraa hoo haala kamiin arganna yoo jenne ammoo kaffaltii liizii waggaa baay'isuu waggaa 13 2005 haga 2018 waan jenneef waggaa 13 baay'isnaa jechuudha. Kuufama baaxii fi gooroo akkamiin arganna yoo jenne ammoo gatii baaxii fi gooroo baay'isuu waggaa 13 jechuudha. Adabbiin hoo haala kamiin argamaa? Adabbiin egaa kuufama liizii kiraa eda'uu kuufama baaxii fi gooroo baay'isuu parsantii 30 jechuudha. Kaffaltii waggaa hoo akkamitti arganna? Kaffaltii waggaa egaa haalli itti argachuu dandeenyu kaffaltii duraa eda'uu kuufama liizii kiraa jechuudha. Eda'uu kuufama baaxii fi gooroo eda'uu adabbiidha jechuudha. Kanneen afran kana walitti edaanee kaffaltii waliigalaa argachuu dandeenya jechuudha. Mee akka isiniif galuu danda'utti tokko tokkoon haa ilaallu. Hiikoo isaanii kan gabatee keessa kaa'ame kana. Qabxiin ijoon keessaa egaa inni dura yeroo kaffaltiiti.
kaffaltiin kiraa yookaan liizii ijaarsa seeraan ala dambiin booda gara seeratti deebi'anii kuufamni isaanii waggaa 2 keessatti kaffalamee xumuramuu akka qabu sanada waadaatiin mirkanaa'uu qabaa jedha. Sanada waadaatiin mirkanaa'uu qabaa jedha. Kan danda'e egaa waggaa 1 keessatti, kan hin dandeenye ammoo waggaa 2 keessatti akka kafalu sanada waadaatiin mirkanaa'uu qabaa jedha. Idaan itti dabalamu hoo maali yoo jenne, yeroo waliigalteen mallatteeffamu kaffaltiin kiraa yookaan liizii bara kuufamaa booda hanga yeroo waliigalteetti jiru, hanga yeroo waliigalametti jiru herreegamee kaffaltii waliigalaa irratti ida'amuu qabaa jechuudha. Kaffaltii waggaa egaa erga kaffaltiin kuufamaa kaffalame booda kaffaltiin hafe waggaa waggaadhaan raawwatamaa jechuudha dhaabbii ta'e. Egaa gabaabumatti wanni ilaaluu dandeenyu adeemsa ijaarsa seeraan alaa gara seeratti fiduuf herreegni haalli itti shallagamu kan itti fayyadamnu kun egaa kaffaltii waggaa 13 darbee kuufama isaa adabbii parsantii 30 fi kaffaltii duraa parsantii 10 of keessatti hammatu irra jiraataa waan jedhu kaa'ee jira waan ta'eef egaa haalli herreegaa kun yeroo baay'ee karaa fuulota sooshaal miidiyaa kenna tiiktookitiin, yuutuubii akkasumallee immoo feesbuukitiin yeroo baay'ee irra deddeebi'aa gaafataa waan turtaniif fakkeenyota isallee akka salphaatti hubachuun nurra jiraatu bifa salphaa ta'een ilaaluun hin danda'ama. Egaa kaffaltiin duraa parsantii 10tu kaffalamaa. Kuufamni yookaan advaansii ka jennu kun ammoo kuufamni ka jennu kun kaffaltii waggaa 13 darbee adabbii parsantii 30 wajjin waggaa 2 keessatti haala addaatiin kan kaffalamuu fi bu'uuraan ammoo waggaa 1 keessatti jechuudha. Achi duuban kaffaltii itti fufiinsaa waan jedhamutu jira. Kaffaltii liizii waggaa 60f kaffalamuudha jechuudha dhaabbiidhaan kan itti fufiinsaa kun. Mee fakkeenya haa laallu. Fakkeenya tokko kaasnee akka fakkeenyatti malee keessan magaalatti garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef mee'an akka isinii galu herreega isaa tokko fudhannee waliin yoo laalle egaa bal'inni lafaa namni caalaa jedhamu qabu tokko magaalota hayyamameef keessaa kaaree meetira 200 yoo ta'e gatiin ka'umsaa kaaree meetira tokko birrii 500 yoo ta'e akka fakkeenyatti baaxii fi gooroon waggaatti birrii 200 yoo ta'e haala herreega saamee waliin ilaallaa jechuudha. Egaa herreega bu'uuraa laalla tokko irratti tokkoffaa irratti egaa herreega bu'uurattu jira jechuudha. Herreega bu'uuraa keessaa kaffaltii liizii waggaa 99 yoo fudhanne maal gochuu qabna jenne duratti bal'ina lafaa baay'isuu gatii kaaree meetira tokkoo fakkeenyaaf kaaree meetira 200 jenne caalan ka qabu kaaree meetira 200 qaba caalan jennee jirraa. As keessatti egaa gatiin ka'umsaa kaaree meetira tokkoo 500 yoo ta'e 200 baay'isuu 500 1,100 argannaa jechuudha. Maal inni kaffaltii liizii waggaa. Kaffaltii duraa advaansii peeyimentii parsantii 10 hojjetamu kanuu akkamitti arganna yoo jenne egaa kaffaltii liizii waggaa 99 baay'isuu parsantii 10 jechuudha. So kan argannu qarshii 10,000 ta'a jechuudha kaffaltiin duraa. Kaffaltii liizii waggaa tokkoo hoo? Kaffaltiin liizii waggaa tokkoo egaa haalli itti argamuu danda'u kaffaltii liizii waggaa 99 hir'isuu kaffaltii duraa hiruu waggaa 60maaf jechuudha. So 100,000 hir'isuu 10,000 hiruu 60maaf yoo goonu kan argachuu dandeenyu qarshii 1,500 ta'a jechuudha kaffaltii liizii waggaa tokko. Erga hundumaa kaffalee raawwate namni kun turtii waggaa 60 keessatti fixuu ka qabu qarshii 1,500 ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti egaa herreega kuufamaa ilaallume. Egaa herreegni kuufamaa wantoota 4 bu'uuraa kan of jalaa qaba.
kuufama liizii waggaa 13 egaa kan arganne kuufama liizii waggaa 13 keessatti hin kafalamiin kan hojjechuudhaaf kaffaltii liizii waggaa tokkoo 1,500 amma armaan olitti ilaalle kana baay'isuu waggaa 13 jechuudha. Egaa ka argannu 19,500 ta'a jechuudha. Kuufama baaxii fi gooroo hoo akkamitti arganna yoo jenne egaa kuufamni baaxii fi gooroo akka fakkeenya fudhannetti waggaa tokkotti 200 yoo jenne kana 13 baay'isuudha jechuudha. 2,600 argannaa jechuudha. Adabbiin isaa hoo parsantii 30 jenneerra. Adabbiin isaa egaa haalli inni itti hojjetamu adabbii kaffaltii kanaa argachuudhaaf foormulaawwan armaan olitti kenne kana keessa seennee lakkoofsa arganne kana kuufama liizii waggaa tokkoo 19,500 eda'uu kuufama baaxii fi gooroo 2,600 baay'isuu parsantii 30 yoo goonu egaa gara qarshii 6,630 argannaa jechuudha adabbii irratti. Kaffaltii waliigalaa hoo kaffaltii waliigalaa egaa kaffaltii namni tokko qabiyyee isaa seeraan galmeessifachuuf egaa seera qabeessummaatti akka isaaf dhufuuf yeroo sana kaffaluu qabu jechuudha akka bu'uuratti. Garuu warroota hin dandeenyeef waggaan 2 taa'ee jira jechuudha. Kunis kan argamu irra jiraatu kaffaltii duraa eda'uu kuufama, eda'uu baaxii fi gooroo, eda'uu adabbii. Kaffaltii duraa jira, kuufamni jira, baaxii fi gooroon jira, adabbiin jira. Isaan kana walitti erga edaane booda kaffaltii waliigalaa qarshii fakkeenya amma hojjenne kanaan jechuudha. Keessan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Ol ka'uu danda'a, gadi bu'uu danda'a jechuudha. Kuni fakkeenyaaf waan fudhadhe malee. Qarshii 38,730 ta'a jechuudha. Mee cuunfinee halaallu waan arganne kana. Kaffaltii yeroo tokko egaa namni kun qarshii 38,730 kafalee qabiyyee isaa seera qabeessa godhata jechuudha. Waadaa waggaa 2 hoo waliigaltee waadaa waggaa 2 kun egaa qarshii 38,730 kana yeroo sana kaffaluu yoo dadhabe jechuudha namni tokko waadaa galee waggaa 2 keessatti kaffalee xumuruu qaba jechuudha. Si'a 4 egaa waggaa tokko keessa si'a tokko, waggaa itti aanu waggaa duraa keessa si'a 2, waggaa itti aanu keessa si'a 2, si'a 4 waggaa 2 keessatti egaa 38,730 kan hirree bu'uura saniin kafalee xumuraa jechuudha. Kaffaltii waggaa hoo dhaabbii ka ta'uuf deemu jechuudha. Erga kaffaltii armaan olii xumurame kaffaltii waliigalaa sun xumurame jechuudha. 38,730 xumurame booda waggaa waggaatti birrii 1,500 kaffalaa deemaa jechuudha. Hamma waggaa 60tti birrii kana kaffalaa deemaa jechuudha. Hubadhaa herreegni kun bal'ina lafaa fi gatii ka'umsa liizii magaalatti garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Egaa anis kan fudhe fakkeenyumaaf malee waan keessan san irratti hundaa'u osoo hin taane bakkaa bakkatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Magaalatti gatiin fakkeenyaaf iddoo daldalaa, iddoo mana jireenyaa garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha iddoon investimentii. So haala saniin hubattanii bal'inaan akka irraa fayyadamuu dandeessaniif qophiin qoraasuma seeraa haala dheeraa fi gabaabaa hubachuun isinirra jiraatu kanaan waan dambii fi qajeelfamni lakkoofsa 7,2018 kaa'e kana haala kaffaltii kiraa fi liizii itti shallagamuu fi raawwatamu irratti kan isiniif qopheesse kanumaan xumurraa warroonni egaa fuula yuutuubii kennaa qophii qoraasuma seeraa Leencoo Hasan dhaqxanii sabskiraayib hin godhin deematii sabskiraayib godhaa nu jajjabeessaa. Fuulli tiiktook illee dhaqaatii fooloo godhaa, sheer godhaa, koppii linkii godhaa, hiriyoota keessaniin gaa irraa fayyadamaa.
dhimmoota biraallee gaafii keessan irratti hundoofne gaafii namoota hedduu waan ta'eef walitti fideen kan hojjedhe gara yeroo itti aanullee viidiyoo itti aanuun itti fufiinsan kan isiniif hojjedhu ta'a. Ulfaadhaa galatoomaa. Kun qophii qoraasuma seeraati. Seera beekuun qaroomina, seera beekuun egaa mirga ofii, haqa ofii eeggachuudha, haqa namas eeguudha. Turtii